ربي مرتسي اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله وابدل داره بخير دار في الجنة يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين الإسلام بستني وانما منكسني وانما دونفا بيل سيماتي وقوتني لنا إسلام من بلاد بحر ربيتي هندنو من كارم ترفانا نراب الدفة وانتنا وأول التلفين وأول الرتكوكتان سمودان بيته هرس ورينو هجنو ورينو بيتو ورينو كجيلتو ورينو بلتو يونو انتاني يرون مجبابا لاففك كيسني هم وام الجفتنوتي واببريدانوتي مري اتديبياني مجفناني واتي كيسنجر تسطانو كيستس دبينا كستسين يقول يو سنين قال موبوري سنين قال يرا كناف ilman keessan barsiisa inni degree qabu masters baratu inni masters qabu PhD baratu inni PhD qabu lammaffaa sadaffaa godhatu iddoo hojii isinitti argattan immoo hin filatina hojii ummanni muslimaa rakkoo tokko qaba kan biraa yoo warra Jimmaa Lubbaa Boor Arsii Baalee ta'e muslima baay'ee jira Harargeen rakkoo jiruun qabu maalin godhaa dhaqee damooza birrii 10,000 nyaadhee taade ke konna abba kooti yon qotiyo boram miliyana rataan duguma yoo dhuunfaa fi keetiif jiraatte taate dhuguma sanassi wayyaa sinigala yoo fi jiraatte taate ummataa fan jiraadha addunyaa kana irratti bu'aa buusee darba diini fan jiraadha nama fan jiraadha yoo jette garuu PhD kee qabadhuuti qaawwa wahii saaqii gadiyachi in eeggatin nama biraa ergaa ijoollee keessa achitti ولا غرغار وچتس harkaan namaa kennine kaane miilaanu dhaqne ka dandargachuu dadhabaa jirra barakana isini galee dubbiin akkasi kanaaf kanarratti cimuu qabna ijoollee keenya barsiisuu irratti baankiin biyya keenya kana baankii baay'eetu jira baankii nuuf hojjetuu fi baankii nurratti hojjetu jira gurratti waan himani waan asaasaniin isee kanatti deebi'e dhagaartu bankin tokko birrii biliyoona 75 walitti qabeet birrii biliyoona 6 qofa ummata islaamaatii kenna isa kaanuu eessa kaa'e jennaan isa dhaqaachi gaafadhaan beekon nurraa funaaname nurratti hojjetaa jira moo nuuf hojjetaa jira waan biraate jechuudha bankiin immoo waanuma walitti qabe kan ummataa qoode jira ingalatoonfannu hunda isaanii kun maalirraa ka'e jennaan rakkoon dubbitti amma jedhe sana jira jechuudha eenyutu achi jira hojii gaggeessitoota nama 16 jiru top level kan ta'an muslimni achi keessa nama 2 qofa jira akka sabaatti soo fudhanne dhiifamanaa godhaa kun daataadha waan osoo miti persentiin 62 warra gubbaa gara samii kan persentiin 28 warra gadii kan warra gara gammoojjii kan warra Oromoo kan banki biyyoolessaa guddicha keessatti jechuudha iccitii akkana iddoo akkana taasisa ufutuun ta'in ergaa iddoodhuma walii argannetti waliif dabarsine jechuudha afan kana jedhaa jira ilmaan keenya warri Jimmaa kun immoo dhumarratti si walloleeyoon deemes waa tokko nan gootanu haasaa baddu tokko naasa waa'ee maaliin haasaa anin jenne jettanii tula ilaa anin jenne saantu'e reefu kanan iyyuu makinaa keessatti yeroo dhufnu Jamaala Liyyiitiin rabbi sininniis warra Harargee kanan jedheen Harargeen caatii itti gurguratee masjiidatti ijaarratee madrasaatti ijaarratee jiruu isaa guutuu ittiin fooyyeffate Jimma Lubbaa Boor warri garanaa kun immoo itti yoommaten jedheen rabbi sininniis waqqii keenya jedheen Jamaala Liyyii kunoos jira jimaa qama'uu dhabuun fataawaa ulamaa'ii sharqiif garbii jiru dhimma isaati ani samiti kan hin jechaa jiru dargaggoon keenya baay'een mana barumsaarraa hafee hojiirraa hafee wallahi karaa kana Lubbaa Boorii kaatanii Jimma yoo dhuftanu keessattuu sa'aatii zuhurii booddee kana wallahi hin qaanfattu caakkaan kun keessi guutuun halaqaan hadraan kun howwee namni waa hojjetu hin jiru
namni buna bu'eessaa dhufa Gondarii dhufa harufunis obboleessa keenya maa dhufee mitiyan garuu nasi rakkina sana keessaa baheeraadha dawooraadhaa dhufa kontaadhaa dhufa walaayitaadhaa dhufa inni keenyaa bunattii seeruma kana qabu qoodeetiyyuu yakutootti kennee walakkaa fudhata waggaa dhufu immoo bunichi mayyuu irraa fudhata humnaanii miti irraa bitata mirgasaati bitachuu maa bitatan jennuun isa kana too doofe amaarri maal jedha kamoonni dajjaa fi qorraxaal gofar jedhani yoo inni rafe maala godharree rakkoo akkanaa rakkoo guddaa keessa jirra jechuudha kun rakkoon kun kallattii baay'ee qabaachuu danda'a jimaan dargaggoo keenya baay'ee isaa maseensee jira sammuu isaanii adoochee jira yooduma yeroo illeetti godhanii qamaan maal ta'a yooduma yerootti godhanii yeroo hojiirra hafe ani mawqifni koo warra jimaan haraama jedhu raayi ilaalchi koo raayii warra kaanis immoo ihtiraaman godhanan kabaja intu garuu immoo hundi keenya warri qamaus warri qamaanis waan irratti walii gallu jira dargaggoon keenya badaa jirti moo badaan jirtu kana wal dhabsiisaa kun kana irratti waliin gallu egaa wanti bade immoo kan shari'aa keessatti wanti tokko dararri isaa beekamee jennaan daf'u darari muqaddamun ala jalb almaslaha akkana mukkanaamiti ya ulama darara balleessuutu maslahaa fiduu dursa waan ta'eedhaaf ilaa dargaggoon godina kana godina garasii kun akka jirutti jimaatti deebi'ee yuunivarsiitii kan galaa jiru muraasa kan achi eebbifamee bahaa jiru muraasa kan hojii irratti bobba'aa jiru muraasa rakkina guddaa keessa jirra jechuudha kanaaf jabaadhaa hadeebinu gara diin keenyaatti rabbi nu haa nassaru rabbi tokko nu haa godhu tokkummaa cimsaa khilaafa balleessaa tokkummaa cimsaa khilaafa balleessaa diin al-islaam bal'aadha hunda keenyaaf hungaa diin al-islaamiin dhibbistanii waanuma mana keessanii waanuma dhuunfaa PLC maatii walii gootaniin ilaalina islaamummaan bal'aadha bahara rabbiiti hundinuu mankaadhaan cirfaanaan irraa guddifata waan ta'eedhaaf واولت نفد واولون رتكك تاني أصلون جدا ربي مرتسي اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدل داره بخير دار في الجنة يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله شهاويني أفني إرجاوا وادانا مقال جنو سنقبو سفيان سفيرا جمال نجي سفيرا قالين سفيرا كيسمان باين